Fakkeenyaaf namni takka huccuu miica ta'ee bal'isa. Kuni rukuttaa keessa keessanoo qabda. Akkana bal'isee kompiitara qaba. Narraa achitiin maali deemirra akkana jechuun kana bakka. Kana fa'a amma kun maali rukuttaa keessa gisee seeni maal ta'a jechuudha. Daansiidha yookaan shubbiisa ta'a. Noormaalii gisee waa dhageeffatan hanqam takka waa qabattanii gadhiistanii sanumaa waan birootiin miti. Ajab lama laman Tayuran barare Ajab lama laman Kakak muda mana barumsaan natin pagkaisin ako akati boleh apa behat nagabi enjitenya taran tanah tabiya deola amirul warabesan ni pra hawasni komi khasa jira komi sanni fudanna ya roda imala khara badiyati fi khara kormata wan qabdani fdame dursa karati daf khannu qabdan wali gallemi karati undi khenyaw karati dursa khannu qaba family khenya mufachisun qabnu wan khanan jechuudha amma lenjin tenya tarra wan haraini hinjiru wan madalabu jirtan san hawasa bira madara ka jirtan sadarka isinira jirtan san hawasni akka beeku fi ala isinira jirtan jechuudha ijoolleen shubbisa leenjii akka biyyoolessaa kan nandeessan fudhachuun keessan gaariidha leenjii saniif yeroo gubuu turre akkasumas qormaata wal qabate ijoolleen qormaata qabdaniif yeroo muraasa takka dadaabne hawaasa komii qaatu saniif maaliif nurraa dadaabnan wanni joos waan jiruuf jecha waan sana akka hubatan tanaafuu arraan tana hojiin si dalaynu hedduun jiru waan xiqqoo bilcheeffatanii yookaan sagantaa qopheeffachuudhaaf kaayanni saniif shaakallii godhaa turre san gareen shubbisaa kutaalee Oromiyaatii fi akkasumas kush hortee kush shubbisa isaanii guutuu diraamaa gabaabaa ijoolleen diraamaa dalaydanii kaameeraaniif waraabdanii fiddansan hedduu haamileen teessan tas jajjabaachuu qabdan dalagaan teessan bareedduudha dalagaa sanis habaala kan irraa gadhiisuu ta'a jechuudha karaa birootiin moodeelonni ijoolleen aadaa ammayyaatiinis aadaa typical culture waan jedhan san dalaydanis bareedaadha hojiin teessan sagantaan isiniif qabamee jira sabtii tana yoo rabbi jee waltajjiirra kan isiniif dhiyeessinu ta'a gareen sagaleedhaatis irraa mucaan orgaana isinii dha'u hin dhufne gitaaraatis hin dhufne mucaan dibbeedha immoo baadiyyaarraa ka'ee as jiran wajji guyyaa dhiyoo bulaa hudul gaafa deemne achitti hamilee isaa laallee asitti fitti ilaanii jirra biiroo aadaa fi turizimii dibbee gaafannee dibbee nu fayyamamanii shaakallee akkatti goonu dibbeen baatee jirti ni dhufti isaas hanqam takka akka shaakallii godhu shaakallii isaa xiqqoo takka ni ilaalla warra sagalee sirba biroo yookaan sirba ammayyaa sirba Afrikaa keessaa Naayijeeriyaa mucaa daa'imman isa wallee isaa taniin warra afaan Oromootti jijjiiree waan bareedaa fidee jira isaas hojii isaa kan laallu ta'a xiqqoo fuullee keessan gizee ilaallu fakkana ta'in na dhageeffachuu jirtan xiqqoo fuula galmisuudhaaf ta'ee fuula keessan daa'e mee baasi firraa خوامنا ديسه في خوان تجدو داي مي هكا أصلاً أنا يا ديريا مي دوميسا خرففو روبا بغكا Oke, stretching kamu kayaknya gak ada apa-apa. Ayo, kita dalam bas.
Qaamni keenya akka gaarii oomuu qaba. Meebii nyaata nyaannee ta'uu mala. Nyaata nyaannee yookaan manarraa osoo nyaatiin dhufnee yookaan bishaan Haayilaandii lama fixuu siin dhabamu. Bishaan hedduu dhuydanii ta'uu mala. Kanaaf qaama keessan gizee shubbisa hamileedhaan shubbisa gizee eegalee hamileedhaan shubbistan yeroo muuziqaan baname osoo quban qabne owwa keessa seentanii akka gaariitti miidhaa isinirra dhufuu taa'uu danda'a waan ta'eef akka gaarii qaama oolfadhaa. Qaama oolfadhaa akka gaariitti. Okay. Har'a waan takka hubannaa godhaa daleena. Already uummannis waan ulaalaa jiru. Gara shubbisaa irra deemu keenya dura waan takka waa'ee shubbisaa irraa haasofna. Shubbisa jechuun maal jechuudha? Shubbisa jechuun maal jechuudha? Shubbisa jechuun akka saayinsii irraa biyyoolessaa meeraayitii waan jedhamu kanarraa akka hubannetti shubbisa jechuun dance is an emotion jedhama. Dance is an emotion. Shubbisa jechuun sochii waan hundaati jedhama. Sochii waan hundaa. So fakkeenyaaf mukni kun yoo akka lulatus maali? Shubbisa jechuudha. Garuu shubbisa kan ta'uu danda'u rukuttaa keessa biyya. Rukuttaa biitii yookaan ammoo muuziqaa fakkeenyaaf muuziqaa nuti ittiin feenu san keessa yeroo nu seene maal jenna? Shubbisa jedhama. Shubbisni dance is an emotion. Shubbisni sochii hunda. Sochii haa ta'uu danda'u garuu rukuttaa muuziqaa keessa gizee dhufe. Biitii waliigalleen akkas. Fakkeenyaaf namni takka huccuu miicaa ta'ee bal'isa. Kuni rukuttaa keessa gizee seenuu qabda. Akkana bal'isee kompiitara narraa achitiin maali deemirraa akkana jechuun kana bakka. Kanaafaa amma kun maali? Rukuttaa keessa gizee seeni maal ta'a jechuudha? Daansii ta'a yookaan shubbisa ta'a. Achi biroo maali? Narraa deemu boonarraa deematis akkana kun jechuun waliigalleen kuni shubbisa jechuun rukuttaa muuziqaa deemu jechuudha. Karaa harargeetti gizee deebisee shubbisni roga hedduu qaba. San yeroo biroo itti dhufna waa'ee shubbisa. Amma arraan tana qaama keenya uwwifannee hanqa irraa galee takka irraa hawaasa agarsiisneeti bal'inaan guyyaa biroo itti qophoofne kan ibsa kanneen ta'a. Akkasumas muuziqaan akkamitti dhufee waan kitaabni jedhu san wanta yaadannoo gabaabaa takka qabannee irraa dubbachuu ni dandeenya jechuudha. Ni beektan. Aadaa jechuun maal jechuudha? Aadaa jechuun maal jechuudha? Mee hin dheeressinu dhaluma takkaa fi dhiira takkaaf carraa kanneen karaa hojiidhaa deemna. Aadaa jechuun maaliif akka basta? Aadaa jechuun maal jechuudha?
Hikma. Sagalee ol kaasi. Aadaa jechuun daawwitii eenyummaa fakkaate. Aadaa jechuun ammas namni takka maal akka ta'e eenyummaa isaa saba isaa waan ittiin ibsatu. Waan ittiin calaqqisu. Thank you. Jamal. Aadaa jechuun Sagalee ol kaasi. aadaa jechuun ibsituu eenyummaa saba takkaati. Ibsituu saba takkaati. Sabni tokko jiraachuu isaatiif jireenyi isaa maal akka fakkaatu kan ibsu aadaa fi hojii jireenya isaa waan ta'eef ibsituu eenyummaa saba tokkooti. Thank you. Kanuma anis wanni babal'isee isiniif wanta jiru jiru. Aadaa jechuun daawwitii saba takkaati. Sabni takka eenyummaa isaa waan dabre, waan keessa jiru, waan fuula dura ganaa dhufu kan ittiin ibsatu jechuudha. Aadaa jechuudha. Bal'aadha wanti isaa. Fakkeenyaaf gammachuu, gadda, haala sooshaal laayifii hojii jireenya ta'uu mala hedduudha. Kana kan ittiin ibsatu sabni takka sani. Isinoo maali? Waan sani. Isin saba saniif rukuttaa onnee, dhawaata onnee ni beektanii? Sabni san maalummaa isaa isiniin calaqqifamaa jechuudha. Waliigallee xiqqoo ittanii jirtan. Waliigallee meeqa gadi? Giliiriimi? Hayyee isin responsibilitii guddaa nurra jira jechuudha. Hawaasa. Ba'aan hawaasaa isinirra jirti jechuudha. Waliigallee mi? Hayyee har'a kana eegee har'a sagantaa lammadaatti aanna miidiyaa irra jira. Wanni xiqqoon isin dabarse shoora guddaa waan qabu jechuudha. Ochoomii. Poolisni dhufee ochoo bal'ise. Poolisni dhufee ochoo miici. Kana hojii miicuu fi kana hojii bal'ise jidduu. Poolisni dhufee ochoo bal'ise. Ayyee. Okay. Amma wayiin isin hima. Sammuu teessan harkachuu barbaadeeti. Akka gaariitti hanga bakka xiyyeeffannaa na hojii jirtan hubachuu barbaadeeti. Gurratti waa himaa dubbiin gizii as dhufte jallatte hijibaa naan jaayuu jallanne dubbiin. Xiyyeeffannaan sammuu teessanii hanga bakka kan hafuu danda'u asirra na laala. As bira dubbiin baddee. Ogguta akka himtaniif irra deebi'uun hin jiru. Badeeyit. Waan hin jeeraa oofaa. Wallahi wallahi amala zaahiri. Atiimif. Wallahi. Asii baddee agartani maayinni isaan as nabira hin jiru jechuudha. Waliigallee akkana deemee ilaalchi ammaas dogongoromaa jira. Maaliif ni beekani? Normaalii gizee waa dhageeffatan hanqam takka waa qabattanii gadhiistanii sanumaa waan birootii miti. Jallate ni beeka hanqam takka tura ni beeka. Hotti naa himi waan inni siin. Karaa callee. Badaa kana laa dubbii. Maaliif si jeewu? Karma callee. Inni. Karma callee gumee. Incanne akka. Bakka ati hin jenne kaa bara dubbiin basee ati dogongora qabdu naa galee jira. Waliigallee ammaas qaamni keessa noowwini naa gala waan noowwini istireeshinii qaamni keessa laa gaariitti gadhiise. Etuu hedduu maayindiin keessan faasila waan takka qabatee gadhiisu. Takka. Amma firaa hin baasan inni irra heddumaatee jira. Walitti himamaxanina. Ready?
Ready? Up. Me? Arga? Ah. Up. Ini serah dia tu. Up. Aye, ega login deh, mah. Ready? Ya. Lama. Dah. Hey, up. Mari pas. Ada beli sah. Up. Dia mah up. Bila khasa. Sadi. Baik. Hati salat. Baik. Dah. Up. Mana dah? Me ke arah kamu nak. Berasa dia. Berasa. Stop. Up. Ready? Apa? Hai. Atu salat. Hai, nama guys. Up. Balik. Ayah, isna balik tu. Sekarang ni kan, ni nama dia kan. Anawal bu. Ready, takau. Ready. Devi. Devi, bota. Devi, Sena, dafa. Okay. Amo kara saganda lama dah dulu. Aku bota ni dulu dapat tu. Bota ni. Dafa, Fatih. Okay. Talana mega. Takalama sadi afurshan jahator basadis agal kudang kudatak kuda lama. Show jolen lirat sore dalagene jitani sagantan tei thadura shubisa ega fitne boda tara onta dena shubisa kama khiyati ko ulfa chula bakataka hamdalenu tha shagoye bicha kharar yera samboda dalalin ara show dentan jolen lirat sakasumat jolen lirat shubisa dalaga khutale gara sanifi dalaga kush khandalenu tha akasumas ara dalaga haray mali fi mal fi ne awasa ellen tada aisuma firne jara yaro badiya fi biyar dera yaro tesan badiyar dempani roba fi mali sini butukana wan dai tanif san kofa galmangaro sultani da khata kana kashin biro da majesuki wan sila hawasi badiya sani kabu wali kabne raine ana kofa rati di sumpah dawang kana ganda kaisa hayoni hawoni ganda ma fakin ya malkara na manu ke jira malkajar dura laga harre ganda gabari tarafa benga tarafa wali buku jirani akasiba so hawasa jiddu jiru kana dare dawa tan butu kaisa ganda yaro tan nama inda ben wang kana wali guru kabda nawajin tetapi godu kabda ya sudah yaro dioti
waan addaa takka qabannee ni dhiyaanna jeetii yaada hanqasuu leenjiitti fufa haaluma kanaan leenjiitti fufna jechuudha. Hellemtaan isaarra ni jirti. Hellemtaa hedduu namni hedduun gaafii na kaasaa ture. Alaayis kilaastararra warri jiranis horeeleen teenya tuutaa. Maaliif waan kana dhiyeessine namni jettanii komiin teessan bareedaadha ni dhiyeessina. Har'a hanga takka irraa xuyineeti yoo rabbiin jee guyyaa rabbii jee inshaallah deemnee baadiyyaa keessaa kan hawaasa birarraa fuunee hawaasa wajjin manguddoo bira dhayinee typical culture jechuudha. Manguddoo bira qilleensarraa uummataaf geessinu ta'a. Nama hanga takkaa deema gaanu keessa namni hedduun hin deemu keessaafuu ijoollee shoora taphachuu qabdan. Deemtanii bakka sanitti argamtanii fidduu qabna san tiraanspoortii fi waan fe'isaa ta'e fixneetii isin beeksisne jechuudha. Karaa birootiin naannoo dirree dhawaa kana warreen jiraatu jira. Dirreen dhawaa obboleeyyan keenya warra nu hojii jiraatu. Obboleeyyan keenya warra nu hojii jiraatu jira. Kan akka Sumaalee, kan akka Hararii, kan akka Affaar akkasumas Kuush warra ta'e jechuudha. Kana dalagaan isaaniitis hanga takka irratti shaakalli godhaati. Harargee yookaan kutaalee Oromoo qofa irratti xiyyeeffannaa kan jennee waltajjii garaagaraa irratti waan dhiyaataniif dorgommii jira waan ta'eef dorgommii saniif qopheessuu qabna. Shubbisaa gizee jaamne baay'isawwee akka harreef isin jee shubbisni kaataagorii qabu. Ammayyaas aadaas hunda kan irratti hirmaannu ta'a. Ijoolleen keessaafuu wallee aliidha. Daa'imman sana afaan Oromootti jijjiiree duubarraa sochii gootas bareedaadha. Haaluma kanaan itti fufa. Shoos gizee daleenu ammayyaa daleena haasawaan sa'aa isin irraa nyaadhu. Ijoolleen shubbisaa isin naafa ijoolleen dalaalee achi naa teessan jechuudha. Shoo warri daleedan shubbisa ijoollee kuush dalagaa kuush warri daleedan qofaa naafa warri kaan achi naaf ta'a. Udah dulu.